Yoo akkam jirtu akkam bultan nooraa gara ikkoon suufitti baga nagaan dhuftani. Guyyaa har'aa akkuma beekamu boqonnaa sadaffaa theory of consumer behavior kan jedhu waliin ilaalla. Barfannaa kiyyaa dhiifama haalota tokko tokko xinnoo barfadheera. Aga danda'amutti ariitiidhaan itti fufuu yaala. So chapter 3 theory of consumer behavior. The objective of this chapter include as follows. Objective yeroo gadi guutuu yaala. Boqonnaa kana keessatti boqonnaa kana consumer preference and utility adda baasuu yaala. So we try to differentiate between cardinal and ordinary utility approach. Akkaataa itti utilitiin safaramu approach isaanii lamaan gurguddoo ordinary fi cardinal kan jedhu adda baasu. Sadaffaa irratti defining difference garuu maal akka ta'e amaloota isaa diskeessi goona. Affa gubbaatti budget line kan jennu ibsuudhaa fi derive gochuu budget line kana jechaadha bocu. Dhumarratti equilibrium condition and customary maal akka fakkaatu describe goona jechaadha kan approach lamaaniyyuu. So directly in essence consumer behavior can be understood in 3 steps. Consumer behavior kan jennu jalqabaa hubachuudha jechuudha. Consumer behavior it is a theory or a theory that can be based on premise we can infer since consumer behavior jechuun maal jechuudha theory nuti infer goonudha premise nuti infer goonu waa'ee maalii waa'ee customeriin tokko filannoo inni geggeessuu irra dhaabanne amala isaa tilmaamuu kan nuti dandeenyu infer godhuu kan nuti dandeenyu consumer behavior theory dhaan ibsama. Garuu consumer behavior jechuun amala maamilaa jechuu qaba biraan. Amala maamilaa akkamitti beekuun danda'ama? Amala maamila tokko hordofuu kan beekuudhaaf sadarkaa sadii keessa darbuu yookaan sadarkaan sadan jedhan takka hubachuun barbaachisa. Maamilli eenyu? Isin nama irraa waa bittaniif maamila taatu jechuudha. Namni isinirraa waa fayyadamu yookaan isinirraa waa bitu illee isiniif maamila. So amala nama kanaa beekuu danda'u. Isinillee amala keessan maamilli keessan namni yeroo hedduu waa irraa bitta amala keessan akkamitti understand godhuu akka danda'u. Boqonnaan kun guutummaatti ibsa. Sadarkaa sadii keessa darbuun amala keenya beekuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf gara mi'oota bituuf gara suuqii deemna when we are trying to travel to the market to buy some commodity. First we must be understand our behavior. So what kind of good we want to buy first? How many bill you have for that product? Then finally we must take some choice. Kanaaf mi'a bituudhaaf osoo deemin dura fedhii keenya beekuu maalan bitaa bilbila bitaa yoo ta'e bilbila akkamii bifa akkamii biraandii samayin. Okay qarshii hagamiin yoo ta'e bita lammaffaarratti. Sadaffaa qarshii keessan erga murteessitanii filannoo keessan bifaan haa ta'u moodelaa erga murteessitanii hamma qabdan irra dhaabachuudhaan kamtu filannoo keessan akka guutuu hubachuudha. So the first step examining consumer preference. Filannoo maamila adda baasuu yookaan examine gochuu. We need a practical way to describe how people prefer one good to another. Mi'a tokko kan biraa akkamitti maamila akka caalchifatu yeroo filatu adda baasuudha beekuudha. Step jalqaba first. Akkamitti na beekna filannoo maamila keenya yookiin filannoo keenya dubbachuudhaan gaafachuudhaan okay welcome to my shop. What do you want to buy from me? If it's a jacket or if it's a cell phone or if it's a laptop. Okay, which laptop? No, is it HP or Lenovo or what kind? Maal barbaadde? Bilbila? PC dha? Gosa kam barbaadde? Ishi bifa isaa maal siyaatu? Then we directly now fitna jiraachaa step tokko. Erga namichi filannoo isaa nuyi jechaadha. Second step, we must take into account wanti nuti dagachuu hin qabne immoo namichi kun budget constraint feesta. Budgetni isaatiin ni daangeffama. Budgetan daanga'uun maamila waan hin oollee fi isa illee xiyyeeffannoo keessa galchuudha. We must take into account that consumer face budget constraint. Why is they have limited income? Namni income isaa galiin isaa dhaabbataadha. Namni hundi galii infinite galii dhaabbii hin qabne birrii lakkaa'amuu hin dandeenye namni qabu hin jiru. So kanallee xiyyeeffannoo keessa galchuudha. Okay.
erga filannoo isaa adda baasee nu himee gatii isaa itti himna jechuudha. The price of these items is this one, but how many will you have for this product? So gatii mi'a isaa erga itti himne booda qarshii meeqa akka inni qabu qarshii meeqa akka inni qabu gaafachuudhaan adda baasuudha. Step lammaffaa irratti nu hima jechuudha. Ani qarshii haganan qaba. Yoo agas ta'e nan bita nuun jedha jechuudha kanarra. So amma sadarkaa sadaffaa irra geenya. Maal goona fedhii isaa fi birrii inni qabu wal madaalchisne filannoo nama kanaa eenyutu guutuu danda'a. Gosa mi'a inni filatu adda baasuu dandeenya jechuudha. Now we will put consumer preference plus budget constraint together to determine consumer choice. Filannoo maamila kanaa murteessuudhaaf dura filannoo mi'a inni bituu danda'u consumer choice adda baasuuf budget fi fedhii isaa birrii inni qabatee jiruu fi qodaa mi'a inni filate walitti dabaluudhaan filannoo namicha kanaa murteessuu dandeenya. Okay. Now let's say namichi kun Samsung filate. Samsung A50 filate. First consumer preferences A Samsung 50. Second, this phase, let's say the price is 20,000. 20,000. Kuma digdama gatiin isaa. Kan namichi qabatee dhufe kuma 19 yoo ta'u abbaa kuma digdama kana bituu hin danda'u jechuudha. Kanaaf murteessuu dandeenyerra. Kan sii ta'u soori maamila qarshiin isaa kuma digdama ati kuma 19 qabda. Mee bilbila kabiroo kana siif haa ta'u yookiin immoo bilbila kana siif ni wayyaa ka jenne filannoo sadaffaa irratti kan isaaf gitu kan isa madaalu filannoof baay'ata isa kan madaalu murteessuu danda'udha. So gaafii akkasii na gaafadhu. Do you know your behavior? Amala keessan ni beektan gaafa waa bituu gara suuqii haa ta'u bakkee bituudhaaf deemtan takka imaltan. Kanaaf fedhii keenya amaloota kana sadan ta'u adda hin baafne steeppii kana keessa osoo hin dabarre gaafa waa bituu deemnu ni rakkanna yookiin immoo sa'aatii dheeraa fudhanna jechuudha. Kanaaf amala maamila keessanii isin maatiin keessan suuqii yoo qabaatan amala maamila keessanii beekuun barbaachisoodha jechuudha maamila. So learning is for life. Sometimes we check into life in our daily activity. Nice. The first, let's dig down into individual concepts. Consumer preference 3.1. Filannoo maamilaa. Consumer makes choice. Filannoo jechuun jechuudha. Yeroo filannoon yeroo kamii preference yookaan jennu waa jaalachuu hin jibbuu mi'oota dambanyaan yookaan maamilli keenya jechuudha. Consumer makes choice by comparing bundle of goodies. Compare jechuun wal madaalchisaniif maal bundle of goodies. Mi'oota gosa adda addaa filannoo isaaniif dhiyaate waliin madaalchisaniitu keessaa filatu. So a consumer makes choice by comparing bundle of goodies. Given any two consumption bundles. Filannoo lamaan kennameef keessaa maamilli consumer either decide to one of the consumption bundle is strictly better than the other or decide to that it is different between two bundles. Maamilli gaafa filantu waan lama isaa dhiyaate keessa isa tokko guutummaa guutuutti caalchifachuu ni danda'a isa kan biraarra yookaan immoo lamaan isaatiiyyuu filachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Filannoodha. So it is preference. Fakkeenyaaf ganama hiriyaa keessanii dhuftanii har'a yoo shaayii yookiin buna si affeeruu barbaadu jettu yoo shaayii filate strictly prefer tea. Yoo buna filate strictly prefer cup of coffee. Lamaan lakki aniyyuu manni yaalan orka jira lamaan hin fayyadamu jedha is different between us. Kanaaf consumer preference filannoo maamilaa mallattoodhaan yookaan jechaan ibsuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf inni yookaan isheen if he or she always choose X when Y is available. Yeroo hundumaa X kan filattu yoo ta'e osoo Y hin jiru yookaan X Y wal bira jiraatanii yeroo hunda inni yookaan isheen maamilli kun X filatte yoo ta'e uumamumaan maal jechuu dandeenya kun then it's natural to say that this consumer prefix X Y. X Y irra jaalata jechuu dandeenya. Sana jirtu ta'e. Maaliif X Y irra filannoon jirtu yeroo hundumaa X filata yoo ta'e yookaan filatti yoo ta'e namichi kun yeroo hunda X filata jechuudha Y irra. Mallattoodhaan mallattoo irra guddaa fayyada. Inni kun oral statement. Now this shows a symbol. We use symbol to mean one bundle is strictly preferred to the another. Me tokko kabiraarra
baay'ee jaalatame filatame fuula maamlaatti yoo ta'e strictly preferred jenna. So mallattoo irri guddaa strictly preferred agarsiisa. Kabroon jiraachuu danda'a. Kan biraan indifferent between two bundles of goods. Guutummaa guutuutti mi'a lamaan iyyuu filachuu dhiisu yookiin jaalachuu dhiisu. Filanna jechaan hin jaalanne jechuudha. So if the consumer is indifferent between two bundles, if the consumer is indifferent between two bundles of goods, we use symbol this one. Indifferent jechuun fakkeenyaaf x y hin jira. Namichi kun x y fayyadamuu hin barbaadu jechaadha. Bituu hin barbaadu jechuudha. Likely I have mentioned now as example, if you wanted to offer your friend coffee in the morning on breakfast, if your friend did not choose one of it because of some medication problem or some else, this kind of preference is known as indifferent between. Kind of indifference between two bundles of good kajennu, whether there is availability of X and Y or two bundles of goodies, if the consumer is do not choose both of it, it's known as indifferent. Why? Indifference means what? The consumer must be just as satisfied according to her own preference. X is Y, while he is using X and Y or coffee, that is the same satisfaction. Burallee dhuguu yoo fayyadame walqixa gammachuun isa yoo ta'e filachuu gidduutti ni rakkata jechuudha. It's going to indifferent between bundles. Akkasuma yoo kan filannoo X Y jiraatanitti haa gammachuu yookaan satisfaction walqixa kennaniif yoo ta'e namicha kanaaf yookiin kastamanii fayyadamu kanaaf filachuu gidduutti ni rakkata. So it is indifferent jennaan jechuudha. Mallattoon isaatii mallattoo kana. Kan biroon if the consumer is prefer xinnoo ishee jaalata. If consumer prefers or haa ta'uyyuu malee filachuu hin barbaanne yeroo sana. Fakkeenyaaf kaafee deemtanii teessanii shaayii dhuguun barbaadanii garuu taa'uu ramee dhuguu yoo jettan ta'e yeroo nama eegdan ta'e yeroo gubuuf jecha. Garuu fedhii dhuguun qabdan yeroo nama eeguuf jecha. Yoo dhugdan yoo fayyadamtanis immoo miidhaa isin irraan hin qabu. So maal jennaan kun slightly indifferent or weakly preference. If the consumer prefer or is indifferent, ni jaalata yookaan immoo filachuu irratti rakkina xinnoo ni qabaata yoo ta'e namni biraa enforce godhe yookaan akka inni filatuuf yookaan akka inni bituuf enforce godhe dhiibbaa irraan geessise. Fakkeenyaaf gara suuqii yeroo deemta saatii tokkoon if you have browsing different good for 30 minutes for half of hour, I mean it may be enforced you, the shopper may be enforced you later to buy from him because of your consuming his time. Yeroo saawwan fudhattanii saatii tokko daqiiqaa 30 faana turtanii abbaan suuqii tokko aga kana yeroo kiyya gubdee narraa bituun dirqama siin jechuu mala yookaan that time yookaan osoo hin jaalannee surree kana wayii uffata waltaagu jirtu bittee deemta jechuudha saayiba kee. Kan waan akkasii yeroo isin mudatu mallattoon akka kana agarsiisna kuni this is weakly in preference or weakly prefer. This consumer is indifferent between X and Y, but slightly prefer X to Y. Mallattooleen kuni of danda'anii jiran. Strictly preferred, mallattoo irra guddaa, greater symbols, indifferent, these symbols, and weakly preferred. Of danda'anii hin jiran. They are not independent, rather they are dependent on each other. Walitti finna mallattoon kuni hayyoo waliin qaban jechuudha gara biraa. The relation of strict preference, mallattoo irra guddaa, weak preference, mallattoo kanaanii, indifference are not independent. Fakkeenyaaf mallattoo kun lamaan waliin dhufanii mallattoo kana fiduu danda'an. Kana ida'uu kana and mallattoo inni kana ida'uu jechuudha danda'aadha. If this customer weakly prefer X and Y, X haa ta'u shaayiin dhugame bunarra jedhee lammaffaa irratti immoo haa ta'u bunan dhuga shaayirra erga jedhee maal jechuudha jechuudha. Filannoo shaayii buna dhuguu gidduu namni kun rakkataa jira jechuudha. Kanaaf mallattoon irra guddaa walqixa jettu kun slightly or weak difference. Weak difference plus weak difference is indifferent. Kanaafuu economicsii galuu moo manaajimentii galuu barbaadda? Economicsii galuu ramee manaajimentiin guutaa. Amma immoo manaajimentii galuu economicsiin guutaa. Kanaaf manaajimentiin economicsii galuu indifferent taa'ee barataa jechuudha. Hariiroo waliin qaban jechuudha. So this is all about
Kan biraan if mallattoon kun akkasii jiraate garuu if similarly if x is greater than or equal to y bet we know that filachuu gidduutti rakkina hin qabu. Garuu x jaalata y irra yoo ta'e gama biraan yeroo hundayyuu x jaalata jechuudha. Nootii yoo ta'e mallattoon isa kana. This is all about the relationship. 3.2 concept of utility. What mean concept of utility? Economists use term utility to describe satisfaction or pleasure derived from consumption of a good or consumption of a service. So what I mean here, economists term yookaan immoo jechi utility jedhu kan akkamitti fudhatan satisfaction jedhan gammachuu jedhan pleasure jedhan gammachuun kun immoo eessaa argama derived from what consumption irraa fayyadamuu irraa soorachuu irraa maal mi'a wayin tajaajila kanaaf tajaajila fayyadamu wayin mi'a wayin fayyadamu wayin soorachuu irraa ta'uu danda'a gammachuun nuti argannu kun utility jedhama jechuudha. So utility bifa kanaan ibsuu ni dandeenya. So utility kan argatae gama biraan immoo aangoo product jechuu dandeenya. Aangoo mi'a yookiin product oomishi tokko fedhii namootaa guutu. Wayin fedhii namootaa guutuu danda'a kan mul'isu utility dha. Fakkeenyaaf akkam jechuudha. What mean power product. Power product aangoo mi'aati. Aangoo product gudii wayin service ta'uu danda'a. Tajaajila wayin mi'a ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf uffata, nyaata, bishaan, kopheedha. Gosa mi'aa ta'e tajaajila yoo ta'e waan irra teekteebilii bilbila fayyadamu maateriyaala exercise fayyadamu peenna waan fayyadamu useejiin kun hundi consumptionidha. Consumption. Gaafa uffata deemnu we are consuming our clothes while we are using our pen we are consuming our pen. Consumption means what? Usage. So what kind is usage? Maybe good or service. Tajaajila ta'uu danda'a mi'aa ta'uu danda'a. Servisiin akkamitti consumption ta'a? Service akkamitti konkolaataan deemu geejjiba. Okay, medication. Gaafa mataan ogeessa deemnu serviceedha. Service nu kenna lectures. In class lecture is service. They are intangible service. They are intangible activity you can incur, you can enjoy. You can enjoy service, but you cannot touch them. They are invisible or intangible. So service in consumption nu kenna, utility nu kenna, gammachuu nu kenna. Service maaliif gara ogeessa deemna? Xinnoon dhukkubi kennutti fufu. So it is satisfaction. Geejjiba maaliif fayyadamna? Tajaajila maaliif tapha kubbaa miilaa maaliif ilaalla? Satisfaction service. We are enjoying that. So now fakkeenyaaf power product jennee maal jechuudha? Power product satisfying man waan ta'eef aangoo mooza kan fedhii namaa guutuu danda'a. Yoo beela'e namni bishaan dhuguu hin fedhu. Kaan immoo beela'aadhaaf bishaan homaatiyyuu guutuu danda'u. Satisfy yoo ta'u gochuu hin danda'u. So when you are thirsty, you need or you want water. When you are hungry, you want food. So nama beela'eef maal kennana jechuudha? Nyaata kennina. Kanaafuu yoo nyaata dhiibnee bishaan kennine bishaan aangoo hin qabu. Namicha kana satisfy gochuudhaaf yeroo kanatti. So utility akkasii. Kanaaf yeroo stress taanu yeroo cinqii waa tokko wanti nu fayyadamaa nyaata soorachuudha. Relax ta'uu, bashannanuu, jallisnee kophaa keenya firii bakka firii ta'e qilleensa firii ta'e fudhachuudha. Satisfaction in akka kana. So given to consumption fakkeenyaaf wantoonni nyaataman x and y tu kenname yoo ta'e yookaan consume wanti goon x y tu kenname yoo ta'e if the consumer definitely want x bundle than y bundle. Amma y x y filata jechuun gama biraa guutummaa guutuutti kan satisfy isa godhu kan isa gammachiisu maamila kana filannoo x jechuudha. Gaaffii Q. Question. Do you think that utility and usefulness are synonyms? No. Utility is consumer-centered. When we are talking about utility, we are based on about consumer, about human behavior of consumer, behavior of buyers. When you say usefulness, it is based on about products. Product-based data, usefulness and general product-based data, utility no customer maamila irratti hunda maamila irratti amala maamilaa
gochaa tamamla. Usefulness in garuu mi'oota fakkiin product jechuudha. Fakkiin product jennu let's say suura mana keenya keessa godhannee ilaallu yookaan wallet keenya kuusaa footoo keenya kan nuti ilaallu suura keenya daawwachuu kun utility miti usefulness dha. Daa'ima afaan hiriyaa daa'ima afaan kid when we are playing with kid we are enjoying usefulness not utility. Question number 2. Do two individuals always derive equal satisfaction from consuming the same level of product? No. Namoonni lama mi'a tokkorraa yookaan immoo mi'a tokkorraati gaafa fayyadaman kan mi'a tokko fayyadaman yookaan product tokko kan fayyadaman yoo ta'e yookaan enjoy kan godhan yoo ta'e gammachuu wal qixa argatu iyyuu hin argatan. Fakkeenyaaf nama sigaaraa smokerii dhabe nan smoker sigaaraa nama fayyadamuu fi nama hin fayyadamne lama wal bukkee ta'an namoota lama two individuals the same product sigaaraa lamaan isaaniifuu sigaaraa yoo kennine inni consuming goone sun nan smokerii nama hin fayyadamu smokering garuu is addicted since so you have some satisfaction while you are using cigarette. So akkasuma kanaaf the utility kan nuti jennu kuni first it is different among different namatti addata bakka bakkatti addata yerootti addata utility different at different time and place different is utility different among peoples. This is all about what I mentioned now. The utility of product will vary from percent to percent. Kanaaf no kan jenne sanal jechuudha. Utility subjective dha. Nama abbaaratu hundaa. Fakkeenyaaf kanama nam tokko jaakeettii uffachuu jaalata yoo ta'e jaakeettii nama biraatiif yoo kennine uffachuu hin jaalatu yoo ta'e maasan fayyadu. Barataa eebbiitu jira. Tolaan badhaasa. Tolaan ganama fakkeenyaaf shaayii dhuguu barbaade badhaasaan immoo buna dhuguu hin danda'a jechuudha. Garuu bunumayyuu immoo namoota lamaaf yoo kennine namoota lamaaf buna yoo kennineef ta'e fedhiin isaanii adda adda. Why? Gammachuun isaan irraa argatan adda adda ta'uu mala. This that means utility two individuals derive from consuming the same level of product maybe it's the same. Akkuma kana fakkeenyaaf kan amma himee jira. Then smokers do not derive any utility from cigarette. So utility can be different also at different price and the time. Ganama yeroo kaanu waan arguu filanna yoo ta'e sa'aatiin isaa yookaan irbaata gubbaa yeroo geenyu garuu dhiisuu dandeenya jira. Kanaaf fakkeenyaaf ganama buna dhuguu yoo sa'aatii 6 akkas yeroo ho'aa dhufu hot drink dhuguu irraa of qusannaa jechuudha. So usually that we get from drinking coffee early in the morning may be different from utility you get during lunch. Fakkeenya utility at different time. It's different kajiru so jira. Okay, boom. Now we directly go to measuring utility. Gafi, do you know how much times you are happy for using your clothes, for consuming your cell phone, for consuming your shoes? Okay, for consuming your pen, your exercise. Amma gammachuu keenya yookaan mi'oota irraa tajaajila argannurraa hammam gammachuu keenya lakkaa'uu dandeenya hammam ta'a gammachuun keessatti soorata irraa guyyaa guyyaan soorata dhugaatii guyyaa guyyaan argattan gammachuun keessatti hammam how many milliliters or how many kilograms or how many in numbers do you measure or not? Are you measure it or not? So kanaafiyyuu safaruu dandeenyaadha gammachuu keenya. Since namni gammachuun isaa sa'aatii tokkoof daqiiqaa tokkoof microsecondiif waggaa tokkoof qofa akka ta'u hin barbaadu waa isa so but the time we are consuming some items or good or service it may be mentioned in number or maybe we are giving some rank. So economistiin utility scholarly lamatu jira jechuudha qorattoota garee lama utility lakkoofsaan himamuu danda'a himamuu hin danda'u kan jiran jechuudha. So how do we measure or compare? Safaruu yookaan wal dorgomsiisuudha satisfaction yookaan utility nuti argannu mi'oota waliin services irraa akkamitti jedhee nu gaafataa jira. Tokko approach lamatu jira yookaan immoo scholarota lama.
Inni tokko cardinal kan jennuun approach jira kan biraammoo ordinal. Cardinal kan jennu they giving card numbers akkuma lakkoofsa kaardirra tokko lama jedhamee barreeffamu they give a card numbers. They say that we can measure utility by giving numbers like 1, 2, 3. So let's postulate that utility can be measured objectively. Baratu hundaatu hin taane inni kun kaayyoo objectively dhaan jechuudha. Lakkoofsa kennanii fi kan lakkaa'uu dandeenyudha jedhanii amanu. Kanneen biraan immoo lakkoofsa kennuuf hin dandeenyu. Garuu tartiibessuu dandeenya. Karaan order who say ordinal is this cool. So utility is not measurable in cardinal numbers rather by 1, 2, 3 rather consumer card rank or order. The utility derives from different good or service. Kanneen lammaffaa kun maal jedhaniini isaan lakkoofsa fakkeenyaaf kiiloo tokko muuzii kiiloo tokko namni nyaate muuzii kiiloo tokko irraati mallattoo inni ta'u measurement for cardinal is the utils ija afur shanan argadde jechuu danda'a oreenjii yoo ta'e oreenjii irraa sadii jechuu danda'a akkasitti lakkoofsa kenneefiti okay namichi kun muuzii irraa utility ja'a yoo argate yookaan utils ja'a yoo argate oreenjii irraa utils lama yoo argate isa kamtu isaaf irraa high satisfaction dha jennee lakkoofsa waan ta'eef dorgomsiifnaan cardinalist. Isaan lammaffaa ordinalistiin immoo raankii goonaa. Isa kanatu isa kana caala jennaan. Fakkeenyaaf kiiloo tokko muuzii kiiloo tokkoo fi oreenjii kiiloo tokkorraa muuzii kiiloo tokkotu naaf caala jedhe. This is the first. Okay? This is my first satisfaction. This is my first day I'm happy to come to this school. This is the first day I'm happy to learn economics. This is the first class I am happy to enjoy maths. This is the first lecture I am enjoying this civic or something. Ranking gochuu dandeenya jechuudha. Yeroo jalqabaaf istaadiyeemii kana dhufee tapha kubbaa kana ilaalee kan gammade guyyaa har'aati. Yeroo jalqabaaf hoteela kana soorata kana nyaadhee kan gammade yeroo jalqabaaf. Magaalaa kana seenee kan baay'ee gammade yeroo jalqabaaf. Rank order. This is my first. Okay. Tokko naalaallu sadii tuqaalee tokko irratti cardinal utility of according to this one utility is measurable by arbitrary unit of measurement. Lakkoofsa arbitrary ta'e tokko mallattoo unit of measurement utils jenneeni bifa tokko lama sadii jedhamuun lakkaa'amna jedhamu isaan kun akkasitti amanu fakkeenyaaf sila akkuma jedhe we say consumption of orange gives Rahel lamni jedhamtu orange irraa utility 10 argatte banana gaafa soorattu immoo gammachuun ishee 8 utility yoo ta'e akka kanatti kan isaan ibsan jechuudha. Asirraa maal jechuudha gaa maal hubachuu dandeenya Raheliif more satisfaction kan kennu eenyuun jennee dorgomsiisuu dandeenya jechuudha. Now when we have compared 10 from orange 8 from banana utils units of measurement system one time amma compare gochuu dandeenya lakkoofsa 8 10 so 10 is greater than 8 so Rahel gets more satisfaction when she have from orange is that from banana. Seerota qaban fakkeenyaaf qormaata irra gaafa ta'e jechuudha. Testiilee deebisuuf haa ta'u interview deebisuuf haa ta'u whatever in every place based under cardinal utility approach to answer any question. Must be now these assumptions seerota kana beekuu qabna jechuudha. Iskoolaarota kana kun utility approach itti kana. Safartii utility approach kana jala ta'uudhaan deebisuudhaaf yookaan mijeeramuu ta'uu danda'a jennee ibsuudhaaf seerota isaanii beekuu qabna. Tokko rationality of consumers. Consumer rational ta'uu qaba. Kaayyoo isaa qofaaf kan dhaabbate of danda'e kaayyoo isaa qofaaf kan bitu kan fayyadamu kan murteessuu danda'uu qaba. Rationality of consumers means maanni kaayyoon consumerii maaliif sooranna tajaajila maaliif barbaanna gammachuu waa'ee immoo satisfaction argachuudhaaf. Hagamitti yookaan immoo till what gammachuu keenya hagamitti. Main objective consumer is to maximize his or her satisfaction given his limited budget or income. Gammachuu keenya yeroo dheeraa gochuu ol guddisuudha kan nuti barbaannu. Baajata yookaan galii qabnu akkuma jirutti ta'ee isarra dhaabachuudhaan maamilli maal barbaada jechuudha. Gammachuu isaa guddisuu rational consumer jechuun kan lammaffaa utilities cardinal measurable. Lakkoofsa kaardii tokko lama sadii jenneeti lakkoofna jenneerra
kun seera isaanii lammaffaadha. Subjective unit of measurement utils jennerra. Sadaffaa constant marginal utility of money kan jedhu jira. Qarshii yookaan birriidhaan waa mi'a yeroo binnu birrii qabnu hunda binnee dhumarra birrii tokkoon gaafa hafu nu harkatti gatiin birrii tokkoo fi birriiwwan dura nu harkaa dhuman illee wal qixa jedhee amana jechuudha. Seerri sadaffaa kun constant marginal utility of money jechuudha. A given unit of money. A given unit jechuun qarshiin tokko jechuudha. Unit jechuun waan jechuudha. Single waan bir deserve the same value. Gatii tokko qaba jechuudha. Gatii wal qixa qaba jechuudha birriin tokko. Yeroo kamittuu bakka kamittuu yeroo kaffalamuudhaaf yookaan immoo mi'oota irratti baasuudhaaf jiru bakka kamitti yeroo kamitti birriin tokko birroota kam faana gatii wal qixa qaba. Fakkeenyaaf mi'a 100 bittoo ta'e 100 bittoo ta'e jechaadha. Birriin tokko yeroo ta'e baasuu keessatti hin gurguru. Kanaaf gatiin birrii wal qixa jechuu barbaade. Maybe this fail later we can see. Afrafarra diminishing marginal utility kan jedhu seerri jira. Marginal utility jennerra marginal jechuun immoo dabalata. Gammachuu dabalataa diminish ta'aa dhufa, hir'ataa dhufa. Akka seera isaaniitti. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf muuzii kiiloo tokko binne firuutti yookaan immoo firee 10 qaba yoo ta'e firee 5 qaba yoo ta'e kiiloon tokko firee jalqaba sooranna lammaffaa itti aansina firee sadaffaa arfaffaa shanaffaa akkuma soorataa deemnu fedhii nuti nyaata muuziidhaaf qabnu hir'ataa dhufaa jedheetu amana. Maal jechuudha? Utility derived from each success unit of commodity diminish. Hir'ataa gammachuun dabalataa nuti amma daballee mi'a tokko the same thing is going to diminish. Wow! Dhumarraa yoo deebisuun woomiti gochuun nu jira jechuudha. Kun akkas jechuudha. So now the second part fifth total utility of the basket of goods. Gammachuu walii galaa nuti mi'a kanarraa argannu maalinni total utility jennaan jechaadha. Gammachuu walii galaa. Akkamiin arganna? Kiiloo tokko muuzii binne yoo ta'e we have to calculate total utility. Firee 5 qaba yoo ta'e kiiloon tokko isaarraati gammachuu argannu walitti ida'uudhaan gammachuu walii galaa arganna jechaadha. Firee 5 firee tokkoffaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa shanaffaa. So total utility of basket would depend on quantities of individual commodity. Fakkeenyaaf baaskeetti sana kiiloo sana keessa jiru kiiloo tokko keessa jiru tokko quantity sana walitti idaanee total utility arganna. Fakkeenyaaf inni commodity haa ta'u banaanaa haa ta'u mi'a keenyatti quantity isaa yookaan immoo amma inni qabu firuutti x1 x2 x3 qaba jechaadha firee isaati tokko meeqa akka ta'e. Kanaaf waliigalli total utility akkamitti calculate ta'a function tokkoon firee nuti soorannu yookaan firee kiiloo sana keessa jiranii ta'a jechuudha. This is all about assumptions. Kanaaf seerri jalqabaa rationality of consumers utilities lakkoofsaan hin himama marginal utility of money is constant gatiin birrii wal qaba fedhiin dabalataa hir'ataa dhufa gammachuu waliigalaa ida'ama tokko firuutti soorannee ta'u seerota cardinal utility approach. Kanaaf utilitiin amma akka yaada jara kanaatti safarama jennee waan ta'eef gammachuu waliigalaa fi gammachuu dabalataa jennee illee safaruu dandeenya adda baasuu dandeenya jechuudha. Inni jalqaba total utility jechuun total satisfaction gammachuu waliigalaa maamilli tokko eessaa argatu yeroo sooratu quantity of commodity at particular yeroo murtaawaa tokkotti tajaajila argate yookaan immoo soorata mi'oota irraa argate irraa kan walitti ida'amu tokko isaarraa total satisfaction jennaan. Kanaaf as consumer consume more of a good per time trade. He saves total utility. Yeroo dhagara yoo so namni maamilaa yookaan namni akkuma soorata tajaajila fudhachaa mi'ootatti fayyadamaa deemnu gammachuu nuti isaanirraa argannu dabalaa deemaa jedhee amana total utility. Total utility satisfaction a consumer gets from consuming the same space quantity of commodity at particular time is about gammachuun dabalataa marginal utility kan jennuun extra satisfaction jechuudha. Gammachuu dabalata on marginals dabalata extra marginal. A consumer relies eessa argata mi'a tokkotti irraa hinaatu from additional unit of product. Unit jechuun single one product. Firuutti yookaan firee banaanaa tokko jalqaba soorate lammaffaa itti dabala. Lammaffaa kan soorate
gammachuu dabalataa inni argatu sababii isheen lammaffaa irratti inni soorateen argamu sun marjinaal isaati. Gama biraan sloopii total utility jennaan jechuudha. Marjinaal utility sloopii total utility sloopii jechuun change jechuudha. Sloopii jechuun change of vertical line over change of horizontal line. Kanaaf amma MU'n marginal utility dha, TU'n total utility dha, Q'n quantity dha. Kanaaf change in total utility with respect to change in amount of product consumed marginal utility jechuu ni dandeenya jechuudha. Hariiroo waliinis kan qaban akka armaan gadiitti ibsuu dandeenya fakkeenyaaf. The explanation between TU and MU. Let us consider the following hypothetical examples. Fakkeenyaaf fudhannu nyaatatu jira. Quantitiin 0 dhaa amma 7tti kan bitame kan immoo binnee haa jennu. Gammachuu waliigalaa arganne kana fakkaata. Dabalata gammachuu nuti saarraan arganne satisfaction keenya marginal utility kana fakkaata. Yookaan kamti qofi quantitiin qofti kenname as keessa immoo kana qofa kenname. Kana guutuu dandeenya. Akkamitti mallattoo kana fayyadamuudha. Final TU minus initial TU over Q final minus Q initial. Yookaan hin kennamne ta'e jechuudha. Asumarraa immoo TU illee filuu dandeenya yookaan nu kenna. Now Q0 jechuun jechuudha. Quantity otoo waan sooratiin otoo waan fayyadamin gammachuu waliigalaas hin jiru. Kan dabalataa immoo coomayyuu hin jiru. Blank space. Maaliif iddoo kana mallattoo kana ta'e kana gubbaarra hin turre. Finally asii ol hir'ibna jechuudha. Too bakka kana ta'e kun hir'isu something here over 10 minus 0 jenna jechuudha. Irraa kanamti waan hin jireef daash ta'a jechuudha. Quantity jalqabaa gaafa fayyadamnu. Fakkeenyaaf muuzii lammaaf tokko gaafa soorannu gammachuu waliigalaa keenya 10. Total utility marginaaleenis 10. Maaliif wal qixa ta'ani kana gubbaarra wanti hin jiru. 10 hir'isuu 0 irra 10 hir'isuu 0. Amma lammaffaa muuzii lammaffaa gaafa soorannu gammachuun nuti asitti argannu now what is going to something abeeti kakak sirra jira kakak sirra dikeetame bakka ishi naannu Sampai kasih kenal kan? Ano man punan? Ano kaya apa ya? Sorry for interruption. So now on second total utility if quantity is 2. Muzi lama wasitti fayyadame. Total utility isa 8. Marginaliin isaa meeqa? Gammachuun dabalataa isaa. Dabalataa meeqa jechuudha? Asirraa fakkeenyaaf jalqaba 10 argate tokkorraa lammaffaa gaafa dabalee sooratu 18 ta'e jechuudha. Meeqa dabalame jechuudha? Dabalataan 8 dhufe. 18 hir'isuu 10. Akkuma kanaan deemee dhumarra firuutti torbaffaa gaafa sooratu 28 total utility isaa. Marginaaliin dhufe maal ta'e negeetiiva lama maal jechuudha? Gaafa ja'affaa sooratu 30. Shanaffaarratti 30 gaafa torbatu 28. Amma maanni total utility illee irraa ta'aa dhufe. Gaafa inni ja'affaa kana sooratu total utility 30 lakkoofsa guddaadha. Lakkoofsi guddaadha. Daataa as keessa ilaaltan lakkoofsi guddaan 30. Kanaafuu maximum point jedhu. Maximum of total satisfaction. The saturation point jennaan maximum points for total utility maximum lakkoofsa guddaa waan ta'e maximum jennaan. Minimum yoo ta'e lakkoofsa xiqqoo kan ta'u. Now exactly 0 here. Gaafa inni firuutti yookaan quantity ja'affaa sooratu total utility maximum lakkoofsa guddaa 30dha. Garuu gammachuun dabalataa isaa 0dha. Gaafa inni torbaffaa dabalee tokko dabalu amma maal ta'e gammachuu waliigala isaa inni irra ta'e gammachuun dabalataa immoo negeetiiva ta'e. Fakkeenyaaf namichi muuzii torbaffaa gaafa nyaatu illee vomit godhe ta'uu danda'a. Sorry. Kanaaf inni irra ta'e jechuudha. Diminished jechuun kana. Kanaafuu daataan total utility increase given large numbers or maximum point then it is going to decrease. That marginal utility is decrease. Start by decreasing. Reach 0. Then negative. If you have looked at on the curve, the relationship follow as such way.
total utility first increase. Total utility jalqaba dabalaa dhufee reach maximum when it is 30. Then consumer utility gaafa ja'affaa 30 akkasuma hime jechuudha. Now as mentioned later other part. Now utility is going to maximum once. Kanaaf utility namicha kana maximum kan inni ta'e quantity meeqa farrattidha yoo jedhame quantity ja'affaarratti maximum ta'e. Dabalaa dhufee ja'affaarratti maximum ta'e meeqa farratti irratti quantity torbaffaarratti immoo hir'ate. Marginal utility immoo qooda kana kan inni 0 ta'e quantity ja'affaarratti. Kanaafuu gaafa total utility maximum ta'u 0 ta'a marginal utility. Gaafa kun decrease ta'u negative ta'a marginal utility. So they have such like relationship. In short, graphically kanatti lafa dandeenya jedha fakkeenyaaf quantity horizontally measure goone lamaan isaa horizontally marginal utility kana vertical quantity horizontal tu vertical quantity horizontal. Kanaaf yeroo draw godha kan nuun jedhamu ta'e when we are trying to draw this one we have differently use this one. Akka kanatti qopheeffannaa jalqabii tokko lama tokko lama erga akkas goone booddee directly we have put our quantity 0 2 6 something yoo danda'ame hundayyuu tartiibessuu dandeenya garuu fakkeenya salphisuudhaaf gaafa quantity lamaffaa sooratu total utility isaa 18 directly gaafa inni lafa sooratu marginal utility isaa 8 ammoo quantity ja'affaa quantity ja'affaarratti total utility ni meeqadha jechuudha 30 lakkoofsa kana eessaa fideen tartiibessa total utility jedhee jira sirraanis marginal utility jennee jira dalga kanammoo 0 2 6 jennee jira kanaafuu maajikiin biraa humti hin jiru kan ittiin gochuu dandeenyu karbii kan akkasitti erga qopheessinee booda randomly lakkoofsa ibsuu barbaannaan quantity ibsuu barbaanne kaa'udha inni guddaa yeroo hunda garuu duroo gochuu sin barbaachisu bakkatti total utility increase ta'u quantity iddootti inni lakkoofsa guddaa irra ga'u quantity fi bakka inni itti decrease ta'u dabalatan asitti fakkeenyaaf torba barreessuu ni dandeessu. Sanaa booda okay gaafa inni 0 ta'u meeqa 0 gaafa inni 2 ta'u total utility 8 gaafa inni 6 ta'u total utility 30 parallel to this one gaafa inni 2 ta'u maaliif asitti 2 asitti 6 jenna wal faana hariiroo isaanii quantity tokko irratti ibsuudha. Hariiroo isaanii ibsifannu jedhee jechuudha. So now when it is 2 it is 8 when it is 6 it is 0. Dubara 0 dha jechuudha. Hariiroo kana kanaan total utility marginal utility ibsuu dandeenya jechuudha. So as we have seen in this graph total utility increasing gaafa ta'u marginal utility positive dha. Total utility increase gaafa ta'u dabala gaafa dhufu marginal utility positive dha. Gaafa inni lakkoofsa guddaa 30 gahu marginal total utility ni marginal utility immoo asirratti 0 dha. The value of vertical line horizontal line is 0. So gaaf total utility immoo hir'atu. Fakkeenyaaf kana quantity torbaffaa irratti amma naannoo kana dhufa jechuudha. Gaafa inni hir'atu jechuun naannoo 28 dhufadhu kana naannoo kana gaafa marginal utility immoo maal ta'a jechuudha. Below this line around this negative 0 dha gadi jechuudha. 0 dha gadi negative wanto marginal utility negative seenaa jechuudha gaafa total utility decrease. So this is all about the relationship now. Kan law of diminishing marginal utility kan jedhu jira. Seera gammachuun dabalataa itti hir'ataa deemu maaltu jira? Law of diminishing marginal utility. Its utility you get from consumption of first range the same as second or third range. Gammachuu ati range jalqabaa sooratte lammaffaa fi sadaffaa sooratte akkuma jiruun walqixanti kana maaliif law of diminishing marginal utility state that as quantity of consumed or commodity increase akkana nuti mi'oota itti soorata nuti waan bennarra product irra quantity of commodity irra tokko ishee irraati soorata akkuma deemnu yeroodhaa gara yerootti jechuudha. Miniitii daqiiqaatti haa ta'u sekoondiitti haa ta'u akkuma soorataa deemnu gammachuu nuti irraa argannu dabaleet hir'ataa dhufa jechuudha. Kun maal agarsiisa? Law of diminishing marginal utility jechuun kana uumama. Nama fakkeenyaaf aannan liitira 7 namni walumaa fe'ee liitira 7 fixuu hin dandeenyu.
Kanaafuu asumsi seera mataasaa qaba. Seerri hir'annaa gammachuu dabalataa yemmuu ta'u loof diminishii maal jedhamtutti asumshinii mataa isaanii qabu. True false jechuudha. Tokkoffaa konsumerii raashinaaliidha akkuma as fayyadne. Kaayyoo mataasaa gammachuu isaa galmaan gahuuf kan fiigudha. Kan bitu kan fayyadamudha jechuudha. Lammaffaa konsuma identical homogeneous product. Mi'a wal fakkaataa soorachuu qaba. Banaanaa ta'e banaanaa, oranjii ta'e oranjii. Amma firee tokko banaanaa, firee tokko oranjii ta'uu hin danda'u. Second, third, there is no time gap in consumption of good. Yeroo sooratu garaagarummaan sa'aatiin jiru. Garaagarummaan daqiiqaan jiru. Amma soorachuu jalqabee taana continuous. Amma ganama firee tokko muuzii nyaate galgala firee tokko hin ta'u jechuudha. In the same time. So there is no time gap in consumption of good. Gammachuun dabalataa seerri gammachuu dabalataa itti hir'atu kan ibsamu akkas ta'edha. Sadaffaa, the consumer's taste or preference remain unchanged. Maamilli kun fedhannoo isaa yookaan immoo jaalala inni soorata sanaa qabu hin jijjiiruu hin danda'u. Fakkeenyaaf, no, I do not want coffee or I do not want tea. Then later I want coffee. Amma buna hin barbaadu akka ture immoo shaayii yoo jedhan ta'u. So what the consumer taste or preference remain unchanged. Kana booda loon kun seerri kun apply ta'uu danda'a jechuudha. Yoo ulaagaan kun arfan guute. Kan biraa equilibrium of consumer kan jedhu jira. Bakka itti consumeriin equilibrium positionii gahuu danda'u. Mi'a gaafa bennu jechaadha. Osoo qarshiin harka jiru hin beekin binnee dhumar mi'a gaafanne gatii walii galle kafaluuf yeroo innu qarshiin boorsaadha yoo nun jiru ta'e what we can do. Osoo achi hin gahin eessatti dhaabachuu dandeenya kan jedhu agarsiisa. The objective of a rational consumer is to maximize total utility, yes, as long as additional unit consumed during positive marginal utility. Kaayyoon rational consumerii gammachuu isaa walii galaa ol guddisuudha. Gammachuu isaa guddisuudha. Akkasuma immoo akkota additional unit consumed akka soorata deemuuf wanta fayyadamaa jiru sana fayyadamaa akkuma itti fufee fayyadamaa soo jiru marginal utility positiveidha. Yeroo inni positive ta'u marginal utility isaa itti fufee bituu soorachuu ni danda'a. Maaliif total utility is increase ta'a jira waan ta'eef. Kanaaf eessa bakki itti maamillee mi'a dabalataa bituu yookaan bituu ta'anii asitti bituu osoo hin taane soorachuu kan inni dhaabu eessa? Okay. Bituu isaa ta'u soorachuu kan inni dhaabu eessa? Now we are going to catch with price. With price and then income we have. Amma kiiloo tokko binne muuzii. Ammas kiiloo dabalataa binne soorachuudhaafi yoo fedhii qabna ta'e bakka possibility nuti itti dhaabuu dandeenyu eessa jechuudha. Fakkeenyaaf mi'a tokko binna keessa waan commodity yoo ta'e mi'a tokko qofa binnu banaana qofa yoo ta'e now the equilibrium condition of a consumer that consumes single good X occurs then marginal utility of X is equal to the market price. Gatii gabaa mi'a X kanaafi marginal utility isaa bakka itti wal qixa ta'utti equilibrium condition arganna jechuudha. Yeroo mi'a tokko qofa binna ta'e jechuudha. In case of one commodity fakkeenyaaf marginal utility is equal to price of X yoo ta'e jechuudha. Gammachuun dabalataa mi'a sanarraa argamu wal qixa gatii gabaa mi'a sanaa yoo ta'e equilibrium condition for case of one commodity equilibrium condition bakka mi'a tokkoof itti barbaannudha equilibrium. Proofii qaba. Now let go for some proof. Fakkeenyaaf utility function of X dhaan kennama. X ni commodity ta'e. If the consumer consumes commodity X, then X kana soorachuudhaaf banaanaa jenna X. Kana bituudhaaf maalli kan isa barbaachisu baasii qaba expenditure. Baasiin isa akkam? Mi'a bite quantity san quantity works gatii ittiin bite expenditure. Baasiin X kana gammachuu kana argachuuf baase mi'a bite quantity times gatii ittiin bite price expenditure. Kanaafuu gammachuu hir'isuu baasii gammachuudhaaf bahe. Maalidhaan maximization utility maximization kan utility maximize gochuu jechuun max jechuun maanni gammachuu karraatee baasii gammachuu argachuuf baafte hir'isiiti ilaalidha. Yookaan immoo ol guddisuu yaalidha hiboota. So the consumer maximize the difference between utility and expenditure. Kanaafuu utility gammachuu hir'isuu baasii gammachuu bahe quantity times price of that commodity. Eriyaan kun gidduun akka distaansiin kun nuuf guddatu barbaadna jechuudha. Maximization utility jechuun kan. Seera necessary condition first order condition hordofuudhaan derivative equation kana akka armaan gaditti furra jechuudha.
first order condition mallattoon kun change jechuudha. Change in the differential derivative of utility with respect to quantity dha. Kun termii jalqabaati. Amma termii lama qaba. Termii tokko, termii lama. So change of du with dqx, this one, minus change of this term with respect to qx is equal to 0. Maaliif is equal to 0 when derivative function first order condition is 0. Now pricing constant dha. Gatiin gabaa constant waan ta'eef pricing duuba kanaan as baha. So change of utility with respect to quantity inni kun marginal utility kenna directly. U kuni total utility jechuu dandeenya. Total utility yookaan U. Total utility faana U kun wal qixa. Kanaaf change of utility total utility with respect to quantity immoo marginal utility dha. Kan duubeensa gara walitti ilaalan. Pricing immoo constant dha. Duuba kanaas dhufa. P times change of qx, change of qx. Qx in qx dhaan bada. Kanaaf minus px dha. Mux minus price of x. Mux minus price of x is equal to 0. Is equal to 0 jenne. Kanaafu asirraan price of x itti daane asirraan price of x gaafa itti daan mu is equal to price of x ta'a jechuudha. Kun akkatti keessoo waan commodity dha. Graphically equilibrium condition of a consumer with only one commodity graphically akkam. Amma horizontal quantity x jiroote vertically mu x marginal utility jiroote price dha. Amma iddoo kanatti curve kun marginal utility agarsiisa. Kun immoo price agarsiisa. Vertical line. Horizontal immoo quantity at any point above point C. Point C jechuun amma iddoo point A tti point A marginal utility MUA yoo jenne amma kun MUA fi pricing something here. Pricing naannoo kana jira. Marginal utility naannoo kana jira. So eenyutu irra guddaadha amasitti. Price immoo marginal utility gammachuu dabalataa moo gatii gammachuu sanaaf beeku guddaadha. Point A irratti. Gammachuutu jaalacha. Pricing asii gammachuun ammas jira. Naannoo kana dhufuu qaba ture jechuudha. Pricing wal qixa ta'uuf naannoo kana dhufuu qaba ture. Since MU is equal to price of x waan jenneef wal qixa kan nuti jennu eessa qofatti wal qixa ta'an price of x fi MUC wal qixadha iddoo kana qofatti. Kanarraanaaf iddoon kun gammachuutu jaalala. Kanaa gaditti naannoo B kanatti immoo priceetu olafa waan ta'eef priceetu MUB kana jaala jechuudha. MUB kana. So any point bakkatti gammachuun gatii gammachuudhaaf bahee jaale namichi kun soorachuutti fufuu danda'a. It pays what consumer to consumer itti fufuu danda'a. C irratti equilibriumidha. Point B irratti dhaabuu qaba namichi kun maa inni priceetu guddaadha. Gatiin gammachuu kana argachuuf baay'ee caalaa jira waan ta'eef at point B the consumer should be consumed less. X kana xinnoo soorachuu qaba yoo hin dhaabu qaba iyyuu point C irratti equilibriumidha. Equilibrium jennaan jechuudha yoo labaata. Case two or more commodities. Commodity lama fi ta'u kan sooratu ta'e namichi. The case of two or more commodities. Amma sila nyaata ko x qofa lama x y z akkasoo ta'e. Condition lama jira. If the case of two or more commodities consumer is equilibrium is achieved when marginal utility per money spent is equal. Marginal utility isaan tokko mi'oota price isaan gatii isaanii firra. Gaafa gatii isaanii firmu hundi isaanii wal qixa ta'uu qabu. MU x over price of amma fakkeenyaaf x y z qabna yoo ta'e commodity nuti binnu fakkeenyaaf banana orange. So gatii gammachuu dabalataa banana irraa argame gatii isaa wal qixa. Gammachuu dabalataa orange irraa argame gatii orange wal qixa kan biroo amma binne enniin keenya amma mi'oota binne san hunda wal qixa MUN over price of n gatii isaanii fi conditionii lammaffaa immoo gatiin tokko isaanii irratti baafamee baasiin isaanii walitti ida'ame qarshii nuti qabnu kan income keenya wal qixa ta'uu danda'a qaba. Yammiin incomeidha. Qarshii 100 qabna yoo ta'e mi'oota garaagaraa n jedhaman binne y fi x binne pricing quantity x pricing gatiin x gatiin isaa x dha. Quantity y gatiin isaa py dha.
Baasii y maal jechuudha? Price expenditure insa price of y times quantity of y. Baasii y irratti baay'ee ida'u baasii x irratti baay'ee ida'u baasii kanneen kaan irratti baay'ee walqixa qarshii of harkaa qabnu kondiishinii lammaffaa. Kondiishinii kanaa fi kondiishinii lammaffaa kana yoo guute bakki sun equilibriumidha jechuudha in case of two or more commodity. Mi'a lamaan isa ol kan binneedha. Fakkeenya Saaroon kan jedhamtu income ishee birrii tokko. Ajennu Saaroon has suppose Saaroon has 7 birr to spend into good. Noota lama irratti baasuudhaaf ajennu Saaroon birrii torba qabdi. Yoon lamaan kun banaanaa fi bireedii daakuudhaa fi muuzii bitti. Gatiin unit price of banana. Gatiin banaana tokko ishee birrii tokko. Gatiin loaf of bread. Gatiin daabboo tokko birrii afur. So total utility namichi waliigalaa ishee akka armaan gadiitti ibsamee jira. Now akkuma tila jenne kan birrii torba kan birrii coming birrii torba erga ta'e now here income 7 price of banana 1 price of bread 4 now banana and bread quantity 0 1 2 3 4 5 6 majaa bite jira TUMU kun asirran ni jira sorry let we have take this example for the next part.